nurraa mul'ata. Hedduun keenya warroonni aktivistoota jennuun kan of beeknu ammoo dhugaa dubbachuudhaaf bifa gama miidiyaatiinis haa ta'uutii gama hedduudhaan qabsoota na laaffisuu yookaan ammoo dhimma dhuunfaa yookaan ammoo bu'aa garaagaraa argachuudhaaf namuu gama qoosatti haa ta'uutii gama inkamii argachuu social media jechuun yuutuubii ta'uu danda'a. Appiilee garaagaraa warroota biizinasa warroonni dhuunfaa namoonni adiin banan irratti haa ta'uutii qabsoo garasiisinis geggeessuun ni danda'ama. Maaliif dhimma kennatti yookaan dantaa kennatti dhufte warroonni jettanii gaafii kaasuu dandeettan hedduun keessan jiraachuu maltan. Garuu har'a wanni isin gaafachuu qabdan nuti har'a eessa jirra? Sadarkaa kamirra jirra? Kaleessa hoo eessa turre? Akkamitti deemaa turre? Kallattii kamiin tarsiimoo kamiin deemaa turre? Har'a hoo akkamitti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo haa ta'uutii sagalee saba keenyaaf uummata keenyaaf ta'uudhaan laaffifne hawaasni Oromoo daaspooraa keessa jiru koominitiileen Oromoo biyyoota weestarnii keessa yookaan biyyoota lixaa keessa jiran eessa jiru har'a kaleessa eessa turan? Odoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikamin dura eessa turan? Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hiikaman jechuun ammoo jumlaadhaan hiikamanii gaafiin uummata Oromoo deebi'ee osoo jiru osoo hin ta'in muraasatti hiikaman. Har'a persentii 10 qofa si garsiisanii persentii 90 jumlaadhaan siidha jumlaadhaan sirashana duguggaa sanyii sirratti raawwachaa gochoota yakka waraana duguggaa sanyii sirratti dalagaa durooniidhaan uummata keessa bakkee lammii keetuma har'a akka wanni takka biyya Oromiyaa keessatti hin ta'initti biyya dasboora keessa kun carraaqata kun hin dalagata ka konkolaataa of konkolaataa akka taaksii ta'e ka taraakkaa kuulii dalagu kuulii ka faabrikaa industirii keessa dalagu hundi kenna of irraanfannee jirra. Yoo andoo gore ati dogoggora qabdanaan jettanii na sirreessuu dandeettan. Garuu har'a yakki Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru yakka waggaa 30-40 dalagameen beeyne sirnoonni darban saba uummata Oromoo irratti lammiilee nagaa irratti raawwatanii beeynetu obboloota keenya ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira. Har'a garuu Oromoo atiin waan ofii keetii dubbachuu dadhabdullee seenaatarri Ameerikaa deengadamaa siin jedhe. Warroonni fakkeenyaaf itoo foromii dhaggeeffachuu dandeettanii Antoonii Biliinkenii illee maxxansee jira. Seenatartichillee tiwutarii isarraa maxxansee jira. Anuu poostu godhee jira. Maal jedhe? Yakki Yukureen irratti raawwatame fi yakki Itoophiyaa keessatti raawwatame gargar baafamee laaluu qabuu jedhe. Lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu jiru akka waliigalatti lubbuu namoota nagaa 500 ol galaafatee jira. Yakkoota waraana war crime against humanity isa jennu yakkoota waraana gurguddoo ajajoota mootummaatii fi hooggantoota olaanaatii fi ajajoota waraana Itoophiyaatiin raawwatame. Kana ammoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatii fi sirna Abiyyi qofa osoo hin taane Isaayyaas hin dabalatee jechuudha. Yakki gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaa irratti raawwatamee fi yakki Yukureen keessatti raawwatamaa jiru gargar baafamee ilaaluu hin qabu. Attention qofti waan Yukureen qofaaf kennamu hin jiru. Mention is a mention yookaan ammoo human is human ilmi nama ilma namaati. Yakki gurguddatu raawwatamaa jira ka jedhu ibsa baasanii turan. Ibsa kanarratti ammoo Antoonii Biliinken mootummaan Ameerikaa yeroo kanutti ejjennoo isaa ifa godha. Kana ammoo ka godhu gama mootummaatiin qofa loogoo osoo hin taane jarmoota siyaasaa fi mormitootaa fi lammiilee biyyattii uummata nagaa as a personal uummata nagaa beektota hayyoota kam wajjin yakkoota mootummaan Itoophiyaatii fi biyya sana irratti raawwatame ka qaamni hidhatee raawwates. Kana yeroo jennu Abiyyi qofa irratti osoo hin taane qaamni hidhatee socho'u kamuu fi mootummaanis raawwatan hunda isaanii daataa ifa godhuuf jirraa jedhan. Har'a ammoo mootummaan Abiyyi jaarsota ergatee miila Joo Baayidanii fi Antoonii Biliinken irra kufee nasattara waan isin naan jettaniin furadha. Garuu badii fi yakkootaan dalageef dhiifama naa godhaa naa araarama ammoo waan isin jettaniin godhaa qabxii awwalaa kaa'ee jira. Balbala banuu karaa banuu bajata mootummaa keessattuu ispeeshaalii wanni isaan fookas irratti godhan waa'ee naannoo Tigraay waa'ee naannoo Oromiyaa dantaa Oromiyaati. Atiin iyyi Facebook irraa TikTok irraa bakka barbaadde irraa maarree ol darbaa taap jechuu dandeetta. Baay'isooyi dhiifama naa godhaati. Yoo warroonni hedduun namoonni hedduun kanatti mufattan taati. Noof kolcha. Har'a namoonni hedduun
comment like share tap gochuu dandeettan. Garuu akkasii like fi share gootan quba keessan tuutan sanitti lubbuu namaa abiyyi galaafachaa jira jechuudha. Ana wajjin nanamanina, ana wajjin naasa'ina. Warroonni qubee afaan Oromoo dubbisuu beeytan gabaasa BBC afaan Oromoo deemaati dubbisa yoo isin dhiigan booyin. Godina Shawaa Kaabaa aanaa jaarsoo keessatti yakki duguggaa sanyii gochi yakka waraanaa gochoota jajjaboo gara jabina ilmaan Oromoo irratti raawwataman. Kan raawwate diina miti beeki. Kan raawwate alagaa miti. Garuu diina caalu fira keettu gochoota kana raawwate. Ilmaan Oromoo Tuulamaa Shawaa Kaabaa aanaa jaarsoo irratti gochi duguggaa sanyii raawwatamee jira jechuudha. Maaliif raawwatan? Gaafa Karrayyuun abbootiin gadaa Oromoo Karrayyuu jumlaadhaan poolisii ajaja Abiy Shimallis Abdiitaatiin rashanaman dantarran kaannetiin laafistetti ilaaltaatiin homaa sittiin fakkaanne guyyaa lama iyyita callifti. Haacaaluu hojjetan guyyaa lama hin beekan Oromoon akka guyyaa lama iyyee caacataa callisuun beekan. Dhugaa isinitti himan. Kana sirriitti diinni si baree jira. Garaa kee keessa kee diinni si baree jira jechuudha Oromoo. Dheengadda ummata nagaya kan nagayaan bahee qotatee bocatee galu ka qaala'iinsi jireenyaatii fi tasgabbii fi nageenya dhabuudhaan gaaga'ama jireenyaa fi gaaga'ama uumamaatiin wal qabatee rakkoo fi cimimmuu hamaa keessa ummata jiru ummata nagayaa duroon hin tuman wantumne isin ka miidiyaan gabaasu malee yoo hin dhageenye jechuudha. Ka ajajaan waraanaa waliigala Itoophiyaa Biraanuu Juulaa Oromoo Shawaa Araarsaa Mardaasaa itti gaafataman poolisii komishinera Oromoo itti gaafataman balalii xayyaaraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliigala itti gaafataman Oromoo kan jeetti ajaju kan diroonii ajaju kan rookeetti sitti ajaju kan taankii si bobbaasu kan waraana si bobbaasu kun hundi isaanii ilmaan Oromooti. Oromoo himatan maqaa Oromoo himatan. Garuu har'a yakka naannoo Tigraayitti hojjetame oltu ilmaan Oromoo irra raawwatamaa jira. Mee hoggantoota abbootii gadaa Oromoo jumlaadhaan qabanii rashanan kan paartiin badhaadhinaa amane kan hoggantoonni naannoo Oromiyaadhaa amanan nutu raawwate qaama keenya jedhanii Taayyaa Dandaatii fi tana kaanfaallee fudhatan amananii irra shafaffananii bira taran. Har'a garuu ilmaan miskiinanii irratti OBN gabaasee jira yoo argitan Oromoo yoo na dhageeffattan yoo nama dhaga'u nama qayyabatu taatan OBN gabaasee ETV gabaasee Faanaan gabaasee ummata nagaa warra waraana fakkaanne yaa Oromoo isin waraana bilisummaa Oromoo miseensa waraana bilisummaa Oromootii fi ummata waa takka keessa hin jirre kasattuu nama kiiloomeetira tokko guluuf enerjii isaan beektaman. Jaarsoo waggaa 60-70 qabalinee ajjeesuun shanee qabnee jedhan. Maqaa ittiin Oromoo cabsan. Taargaa ittiin Oromoo balleessan. Laala waa lama filadhaa waa lama laala dhageeffadhaa. Gochi dheengadda raawwatame gocha Booranaaf Gujii keessatti raawwatameen gargar hin jiru. Yakka waraana abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame har'as dirooniidhaan sii dabalaa jira wallagga maaliif gaafa dirooniin wallagga irratti raawwatamu hin callifnee arrallee callisaa jirtaa borillee godina Oromiyaa guutuu waliin si gahaa jechuudha. Okay. Mallas Zeenaawii maal jedha beekanii? Buzuun hizba maqannas ichaalaa jedhe uummata baay'ee kan hir'isuun hin danda'amaa jedhe. Kaalkuleeshinii san ammoo Abiyyiitti fayyadamaa jira. Akkamitti itti fayyadamaa jira Abiyyi? Har'a okay sinifita. BBC deemaatti dhageeffadhaa. Bulchaan aanaa jaarsoo miseensota shanee TV miseensota uummata nagaa irratti yakkoota raawwatame raayyaa ittisa biyyaa wajjin qorachaa jirra. Interview godhe BBC. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaadhaa. Koreen Abbabaa Garasuu inuu quban qabu dantaan inuyyuu quban qabu siin jechaa jira bara.
bro. Akkamitti qumaara lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiranii jechuudha. Qumaara lubbuu ilmaan Oromootiin taphachaa jiran jechuudha. Ikaleen ni beeka, ibaluun ni beeku, ibaluun quba qabaa, ibaluun quba qabu minaamin. Erga Abbabaa Garasuu kana jedhee irraa ba'ee booda jiraattota naannoo aanaa Jaarsotti BBC'n bilbile. Barruu BBC deemaatii dubbisa. BBC'n katti bilbile nama abbaan obboleessi wasilli eessumni irraa ajjifame bilbila. Ilma kiyya jedhe sa'aatii 12 fi naannoo sa'aatii 12 walakkatti nuyi loon bobbaasee jirutti ilma kiyya na biraa fuudhan jedhe. Abbaatu jedhee beeki. Abbaa gudeeda dhalatu jedhee beeki. Gudeeda dhalatu BBC'tti intarvii kenne. Ilma kiyya na jalaa fuudhanii shanee orjinaalayyuu kana shiftaa arganne jedhanii odoo abbaa sagaleen abbaan dhaga'u ilma isaa jalaa rashanan. Ilma isaa jalaa ajjeesan. Maaltu si dhaga'ama? Reeffa ilmaan kennaa soqannee arguu dadhabnee wasilli jedhe eessumni jedha. Kaan ganama subiin dhufanii biraa fuudhan BBC'n sitti himee jira bara. Ummata nagaa shiftaadhaa shanee hojii yaasni jechaa jiranii bara. OBN si gabaasee jira bara. Ummata nagaya ka waa takka keessa hin jirre, ka waa takka hin beeyne, ka miseensa jaarmee siyaasaa kamiyyuu hin ta'in, ka ufiifuu waan nyaatee dhuguu hin qabne, ka qaala'insi jireenyaatii fi rakkoon uumamaa ishtirasa adda addaatii fi cinqaa fi ciinsoo adda addaatti uume kana jumlaan rashanaa jiran jechuudha. Okay, amma wanni isinii galan fakkaate. Oromoo Boronatti, Gujitti, Baaletti, Arsitti, Shawatti, Wallaggatti bakka hundatti jumlaan rashanuun hanga abbootii gadaa abbootii amantaatti illee yeroo gabaabaa hin dhufa. Maaliif kana gochuun barbaachise? Kanaaf deebii Shimallis Abdiisaa mataa isaa siimaa jira jechuudha. Ajandaa gugurdaa akkanaa kana kafar godhuudhaaf Shimallis Abdiisaa haasaa sii fida jechuudha. Shimallis Abdiisaa warroota kama garaya jirba warroota nuti miidiyaa irratti nagarre kan kana dubbadhu miidiyaa irratti jedhanitu jira jechuudha. Har'a Facebook irratti maal maxxansaa jirtan? Har'a TikTok irratti maal post godhaa jirtan? Haasaa Shimallis kan bu'aan qabnetu ajandaa isinii ta'e jechuudha. Ajandaa dhugaa, ajandaa haqaa jijjiirtanii jechuudha. Haasawni Shimallis mool lubbuu ilma Oromoo tokkotu siif qaali. Lubbuu ilmaan miskiinanitu siif qaali. Shimallis Abdiisaa irra deddeebi'ee maal siin jedhe? Abiyyi irra deddeebi'ee maal siin jedhe paarlaamaa keessa taa'e? Dhala dhaabaa hin dhalinaa. Qaala'insi jireenya qannasu dhala dhaabaa. Shimallis illaa irra kana dubbatanii asiin durallee dubbatanii. Abiyyi Ahmad Deengadda paarlaamaa keessa dubbatanii kun isiniif haraa. Kun isiniif haraa. Okay. Oromiyaa keessatti waggaatti nama miiliyoona tokko oltu dhalataa. Qaala'insi jireenya akkamitti hin daballee dhala dhaabii siin jedha biyyi. Dhala dhaabii siin jedha Shimallis. Okay. Oromoo waggaatti miiliyoonni tokko yoo ka dabalu taate ka miidiyaa irratti dhagaameef hin dhagaamii wajjin 500% 50% hir'isuu qabna lubbuu ilmaan Oromoo rashanuu ajjeesuu Oromoo balleessu. Kaayoon jiraa kana gaa. Kun kaayoo nafxanyaati. Kun kaayoo diinnan Oromooti. Kun kaayoo alagaati. Kun kaayoo itti Oromoo balleessan. Oromummaa Oromiyaa dhaloota balleessuu. 500 okay. Reeshoo jarri kaana miliyoona jedhanii miti. Miliyoona keessa 500 yoo fixan 500 keessa sabboonummaa Oromooti ititee ka guddatu parsantii meeqa? Sirna kanaan kan bocamee guddatu akkam waggaa 20-30 keessatti maal godhuu dandeenya ka jedhudha jechuudha. Warroonni isaan rashanan keessaa akka BBC'n gabaasetti qeerroo umriin isaanii 20 keessa jiru jechuudha. Dhaloota kana rashanuudhaan, dhaloota kana kolaasuudhaan, dhaloota kana hamilee cabsuudhaan, dhaloota kana gartee akka inni hamilee hin qabaanne, akka inni viizhinii hin qabaanne,
mul'atan qabanne galman qabanne kaayoon qabanne hamiilee cabsuudhaan hamiilee ka cabsitu bar rashanuu qofaanii miti bar tokko qaala'insa jireenyaatti goota tokko rakkoo adda addaa akka inni rakkatee beelahee Abiyyii fi Shimallisitti harka kennatu godhu dhaloota naa qabaddatan qaala hiyyummaan harka si kennachiisti rakkoon harka si kennachiisti nama rabbiitti amanu nama obsa qabu nama kaayoo fi akeeka galma qabsaa'uu fi galma jireenya qabsoo qofaa miti kaayoo fi galmi jireenya galeef qofatu waan kana galmaan ga'uu danda'a. Baraadii furguggee gadi jedhanii dabarsan ka jedhu mammaaksa Oromoo yoo sammuu keessa si dhufte qofa sirna biltsiginnaa jalaa ba'uu dandeetta. Yookaan yoo si rakkisa, si beelessa, hujii si dhabsiisa. Gaafa rakkattee beeloftee asiin ammoo qabsoon laaffattee maana jette Abiyyi dhayxee harka kennattaa jechuudha biltsiginnaa. Gaafsan biltsiginnaa maal si jedha akka saree foon sii kennaa jechuudha. Ana malee hin jiraattu siin jedha. Si malee hin jiraadhu jetta. Eegas akka inni taate akka Tanakaafaa ምናምን ጃፈር አሊፋ ምናምን አህመድ ጊሼፋ ምናምን ወር መቃየሙ ደንደተ ሳለ ሳሚፋ ምናምን ወሮት ዱ መቃለው ደንደነ ጅቹ አከ ኢሳኒ ታታ ጅቹ ዋሲ ደርበሰን ቡተተ ሰን አለ ጅሬኝን ቀብዱ ጅቹ ኩኒን ዶም ዳስቦራ ዳበር ፓስፖርት ቀባቢ ብየ ካናዳ አውስትራሊያ ኖርዌይ ደቤ ጅራቹ እንደዳበር ከብየ ኬሳ ጅሬኝ ተደሰኒ አከ ኢሳኒት አመኑ ረቢ ገዲት አከ ረቢ ተቀበጽግና ላሉ ጎደኒ ummata qaraa jiran qaala'insi jireenyaa addunyaa dabaleen sababa godhachuudhaan rakkootti uumuudhaan maqaa siyaasaatiin dhiibbaa adda addaatiin kan biizinasa keessaa baasaa kan kasaarsaa ummata harka qullatti hambisanii ummata isaanii akka isaanii ta'utti bocachaa jiranii jechuudha Abiyyi fa'aa biltsiginnaa kana godhaa jira. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf warri biltsiginnaatti galee kun guutuun hin beektan warri daasbooraa biyya alaatti galee yoo xiqqaate doolaara 3,000 irraa gara doolaara 5,000 mootummaa irraa ji'aan argata. Yoo mallaqa yoo hayyuu Oromoon arrabsin yoo qabsoo Oromootii fi mooraa bilisummaa Oromoon abaarin mallaqni kun hin jiru sababa kana abaaranii jechuudha. Biyya alaa ta'ee mallaqa kana argatu maqaadhaaf mallaqa gana argadhaan jedhee damooza isaa ka ji'a ka argatu liistii loona barshunuun kiyyattiin Awurooppaatti inkamii ji'a ka inni argatu ka Awurooppaa foorjidii biyya alatti dalagsiifatee doolaara kiyya galiin Noorweetti doolaara Itoophiyaa 4,000 kun 5,000 jedha bar kuma takkan argatu 1,500 argatu bar foorjidii dalagsiifatanii biyya galan mootummaa galchan inkamii san biyyatti argachuu qaba jechuudha. Ka biyya keessaa hoo qaala'insi jireenyaa garaagaraatiin weerarsanii akka inni harka kennatu gochiisan jechuudha. Ka harka kennachuu dide ni falmatan beekan. Arra aktiivistiin Oromoo qabsaa'onni Oromoo biyya keessa taa'anii falmachaa jiran eenyufaadha namoota hagam hin beekna hundi kenna jechuudha. Har'a nama meeqatu mootummaa kana gala hin beekna jechuudha. Mootummaan kun mootummaan amma jiruu fi sirna amma jiru kaalkuleeshinii dhaatee maatisii dalagee bu'aa kan bu'aan kiyya maalii kasaaraan kiyya maalii asii dhufee jira jechuudha. Har'a baay'ee ifama yaa godha ambarata akkaawuntiingii baradhee biizinasa baradhee akkaawuntiingii yeroo barannu keessatti ikoonomiksiin baranna antarpiraaran baranna waan hedduu barnoota hedduu keessatti baranna haala itti hojii uumtu antarpiraarshippiin baratta antarpiraara jechuudha manaajmentii baratta maarketingii baratta ikoonomiksii baratta fiildiiwwan akka koman koorsitti jechuudha. Majorin kena prinsipil atau malee financial lifa atau malee gaafa barnoota kana barattu har'a anamma hin dhufa an Saad Ismaa'il ibalu jedhama haala ittiin karaa gabaabaadhaan mallaqa itti argachuu dandeettan haala ittiin gartee karaa gabaabaadhaan waa'ee namu meentaalitii uummata Itoophiyaa saayikoolojii uummata Itoophiyaa biyyi nyaatee namoota hedduu isinii bobbaasii jira. Yoo bobbaasan jalaa kabaatan taati malee. Karaa gabaabaadhaan akkasiin maallaqa argachuu dandeettan akkasiin duramuu dandeettan an tiiktookii kiyyarra taa'ee feesbuukii kiyyarra taa'ee isinitti himuu hin dadhabne jechuudha. Garuu haala ittiin galma ga'uu dandeettu haala ittiin
fiixaan bahuu dandeettu hin beektaatu namni sitti meeqii miti bara. Har'a si makana okay diaspora hedduu gama social media ti warroota mootummaa kana fi sirna kana morman kokomiti adda addaa keessatti hiriira bahuudhaan marre har'a namoonni hedduun ija shakkiitiin wallaalaa jiran. Okay hayyoon Oromoo cinaallee bahanii jiranii amma akkana mooraan qabsoo bilisummaa Oromollee raanfattee jirti gaggamaa social media ti marre okay amma ani dhufa TikTok irraa kan ammoo miidiyaa tokko irra taa'ee akkanatti asirraa ka'ee mallaqa akkana argadhee akkana godha mallaqa godhoo qabaatte akkana godhe siin jedha. Kana jechuun saayikoolojii uummata Oromoo Abiyyi baratee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirru rakkinni kenna rakkoo mallaqa rakkoo bu'aa akka ta'e Abiyyi sirri beeka bareechee. Garuu biyyoonni bilisooman biyyoonni dimokiraataman rakkina mallaqaan qaban lammiileen isaanii dantaa mallaqaa osoo ta'in dantaa hegeree birmadummaa biyya isaaniitiif qabsaan. Har'a Yuukireen biyya Yuukireen irratti barra lammiilee bilaa Suudaan himaa hin taane Afganistaan koottaan lolaa ji'aan doolaara hagana isinii kafala yeroo jettu meeqatu kamtu rakkatee Itoophiyaan Finfinnee keessatti nama meeqatu salphiseni rakkoo mallaqaa iyyummaa lammiin isii yoo sababa mallaqaa dhabiinsaan loluu didee baqataa kan biyya sarara du'aa jira kun ammoo itti yaadna baasii lubbuu isaa baqatee beesaa sababa saayikooloojii sababa jireenyummaa fi birmadummaan biyya sanii galuu fidee baqata. Ka Itoophiyaa waan biyya isaan ta'in bifaan isan fakkaanne sifaan isan fakkaanne akhlaaqan isan fakkaanne ji'a lamaaf ji'a sadiillee taatu lubbuuti qoonqooti ilma kiyyaaf mallaqa san waan damoota argatuuf argachuu dhabuu hin beeku. Imbaasii Raashaa dhaqee hiriira ba'a imbaasii Yukureen dhaqee hiriira ba'a rakkinni Itoophiyaa rakkoo diinagdee rakkoo mallaqaa akka taate Abiyyiif kaalkuleeshiniin galee dargaggoo iddoo sitti babbaasee jira jechuudha Abiyyi. As gubbaa taa'ee karaa gabaabaatiin miiliyoonarii godha. Abbaan barbaade suufa uffata barbaade jiraachuu hin danda'a. Suufni fi biyya Awurooppaa kana keessatti biyyatti qaala'uu mala malee biyya Awurooppaa kanatti suufa doolaara 50 doolaara 200 bituu dandeetta. Guyyaadhaan namni jiraachuu hin danda'a jechuudha. Bakka uffattu san garuu beelaa ollaa keetii jataamaa miskiina ollaa keetii kabeetu saniif yoo goote irra gaariidha ka jiru meentaalitii diaspora hedduu keessa jira jedhee abdii qaba. Warroonni waa sadaqatu warroonni rakkataa gargaaru hedduun jiraachuu malaa jechuudha. Har'a konkolaataa gaarii oofuun odoo obboleessi kiyya diroonidhaan tumamaa jiru odoo taankiidhaan tumamaa jiru odoo ilmaan Oromoodhaan jumlaadhaan rashanamaa jiran osoo laayivii argitu konkolaataa gaarii oofuun uffata gaarii uffachuun kana qaba jettee kana nyaadhee kana quufe jettee postu godhuun ana naan galu namoota hedduudhaaf hoos ni gala hin beekan. Namni garuu gaafa wanni hundi ta'eef dhuunfaa isaa qofa osoo hin taane hundi kenna ka qabsofnu an jireenya dhuunfaa kiyya jiraachuu hin dadhabuun. Jireenya irraa hafee maatii kiyya faamilii kiyyaaf ollaa kiyyaaf ta'u jiraachuu danda'u mala magaalaa kiyyaa ganda akka naannoo kiyyatti namuu ni danda'a. Garuu kaa'uu fi akeekni nurratti dhalannee irratti guddanne sanii miti. Gabrummaa jala jirra. Obboloota keenya dhumaa jira. Ijoollee obboloota keenyaaf sagalee hin taane har'a ilmaan tuulamaa hedduun isaanii biltsiginnaa keessa jiran mootummaa keessa jiran. Namni isaanii sagalee ta'uu hin jiru jenne dhugatti nuti safuu sirna aadaa duudhaa Oromummaa san eegnee jirra jechuun dandeemnu jechuudha. Kana godhuudhaaf ammoo har'a Abiyyi wanni reef isinii kaasee isinii galana fakkaate waa'ee hedduu jechuudha. Isinii galaa har'a taaptaabiidha dubbiin qabsoon gara taaptaabii deebitee jirti. Dhugaa dubbachuudha maaliifi suntee qofa osoo hin taane Abiyyi ajandaa bireen wash namoota hedduu kumaataman lakkaaman jijjiiree jira. Ittis milkaa'ee jira Abiyyi. Naa qabaddaa kana. Naa qabaddaa wanna nama isinii jechaa jiru jechuudha. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa rakkoo mallaqaati. Raashaa imbaasii salfii rakkoo mallaqaati. Dhugumatti inni Raashaa irraa maal qaba?
karakkate nama miliyoona salfii seenee bara akkasitti illee mura qabsoo Oromoo keessa karakkoo mallaqa qabu is a millions kabbaa Oromummaa firraa baasaa mallaqa isinii kennina nafxanyummaa kaadhaa osoo jedhanii wallahi billahi namni sallafu miliyoona rakkoo mallaqa rakkoo dinagdee akka jiru jechuudha. Rakkoo dinagdee fiduudhaaf rakkoo uumama irratti abiyyilleen laal hongee uumama irratti sii dabalaa jechuudha. Gaafa beelofti gaafa rakkatti waan nyaattu dhuydu dhabde yoo gartee akka reefsinitti mee rabbii ti amantee baraa fi furguggee gadi jechuu baatte harka kennattee abiyyi wajjin jiraattaa jechuudha. Amma diyaasbooraa hoo abiyyi akkamii qabachuu qaba diyaasbooraa biyya alaa jiru. Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota Arabaa, Miidiliistii keessa sii fida jechuudha. Barsiistota irraa barsiisan na barsiisu barra. Ana kutaa keessa taa'ee yeroo na barsiisu rool moodeelii jedhama. Rool moodeel jechuun warra fakkeenyota nu fuudhan. Fakkeenyaaf. Dunquu Dajaasan asirraa ka'ee har'aas gahee siin jedha. Na barsiisan kiyya. Har'a abbaan qabeenya dambalsiiti sentarii haga kutaa afurii baratee haga kutaa abbaan geeto komershaal fa'aa DH gadaa fa'aa magaalaa Finfinnee keessa ni beektanii Sunshine Construction fa'aa ni beektanii warroota biileeneroota Itoophiyaa keessa jiran warri har'a dugugguruu lafee dugdaa dinagdee Itoophiyaa ta'an kan maqaa isin hin beekne kana mana barnoota yuunivarsiitii keessa si barsiisan warroonni biizinesa baratan ikoonomiksii manajimentii akkaawuntingii kana hunda ni baratan rool moodeel jedhanii isin barsiisan har'a kilaaseerii gurguruu irraa ka'ee namni kun as gahe maal keessa bahee teelee Itoophiyaa telekominikeeshinii duratti abbaan geetu komershaal maal gurguraa ture kilaaseerii luukii mamalkachaa fa'aa namaa barreessaa ture achirraa ka'ee liistororraa ka'ee maalirraa ka'ee asirraa ka'ee kanarraa ka'ee jedhanii si barsiisan si qaran garuu barsiisaa sun biileenera si godhee jira miimoorii keessi jijjiiree jira akkaatiin tattaafattee kaatuuf garuu innoo har'a achi jiru garuu si barsiisa bireen wash har'a ammoo warroota konkolaataa gaggaarii oofan sa'aatii gaarii kaatan naamun abiyyisii fidaa ookee karaa gabaabaadhaan maaliif rakkoo dinagdee nu jira kaa hiyyummaa miileenara kana si godhaa sammuu kee meentaalitii kee jijjiiree jira jechuudha. Siin kale ookee maal abba kuun asiin luqqee kuun asiin taree jira kuun asiin ba'ee jira anjaa mooraa bilisummaa qabsoo Oromooti anjaa Oromooti tijaan jiraachuu qaba jettee gara jiruu tijaatiin itti nasiisa jechuudha. Kana jechuun maalidha dargaggoota inerjii qaban ka'aarra mootummaa kana rakkisan bireen wash gochuudhaan kallattii jijjiiruudha jechuudha. Kompaasii kee taa godhee karoo fi barbaadutti maqsa filoolaan doonii talala gara ifii barbaadutti CVS oofaa jechuudha. Sirriitti noo battan na fakkaate. Fakkeenyaaf hedduu isinii kennaa jiran. Wanni ana gammaasee kana keessaa fakkeenyota hedduu fudhachuu dandeettan. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf nama meeqatu miidiyaa Oromoo dabalatee ummata keenyaaf saba keenyaaf sagalee ta'aa jira. Bara 2016, 17, 18, 19 hanga 20 akkam turre. Har'a ummanni Oromoo eessa jira? Iseen bara maal taatan kaleessa bara abbootii gadaa jumlaa rashananii har'a jumlaadhaan ilmaan Oromoo tuulamaa rashanaa jiran. Wallagga keessatti Gujii fi Boorana keessatti kanatti ta'aa jira. Ka miidiyaa irratti nu dhageenye meeqa jira? Meeqa keessaa baasanii rashanaa jiran. Wanni Oromiyaa irratti raawwatame namichi bara adiin faranjiin Ameerikaa seenetarri maal siin jedhe Itoophiyaa keessatti akka raawwachaa jiruu fi kayyuu kureen gargar baastanii ilaalinaa siin jedhe bara addunyaatti lallabee bara daataa guuree mootummaan Ameerikaa quba qabaa lammiin Itoophiyaa uummanni nagaa 500 ol ajjeefamu Yuukireen keessatti namni 500 ajjeefame kijiba hin ajjeefamne 500,000 no 500,000 no Yuukireen keessa akka ajjeefame hin ga'u hagammaa daataa akkasii hin agarre gabaasa akkasii miidiyaa akkamii irraa iyyuu hin dhageenye. Gochoonni shukanneessoon Itoophiyaa irratti raawwatame achi raawwachamuu mara misaa'ila rokkeettii waan gurguddaa wallolta garuu kenna face to face dubartii irratti maal akka godhan argaa turte maqaa akkana jedhee sitti himuun nama barbaachisu. Jumlaadhaan nama rashananii qileetti yeroo naqan argite viidiyoo kayyuu kureen baasime jumlaadhaan yeroo abbootii gadaa Oromoo rashanan argaa jirta. Wan yakka addunyaa kanarratti raawwatamintu lammii keetti irra raawwatamaa jiraati dammaqii isin jechaa jiran. Ummata keetiif sagalee ta'e lammii kee jala nafin ummata kee jala nafin kanuma isin jechuu barbaada. Yakki obboloota keenya
abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame ilmaan Oromoo tuulama irratti raawwatame waan dhugaa galmee seenaa irratti hin raafatamne irra isinii taa'ee jira jechuudha. Shimallis Abdiisaa fakkaattota isaatii walitti qabamee waan fedhe yoo haasa'e waan fedhe yoo qoose isin san fuutanii haasa'uu hin qabdan. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti naannoo Tigraay, Oromiyaa, Benishangul hedduutti raawwatame waggoota lamaan kana keessa anaa miti kan jedhe seenaatara Ameerikaa jedhe deemaatii dhaggeeffadhaa miidiyaalee Ameerikaa tiwiitaroo qabaatan tiwiitarra jala deemaatii seenatoroota laala. Namichaan face to face afaanitti jedhe yakki Itoophiyaa keessa raawwatame yakka Yukureenii ooluu jiraate malee gadi hin jiru kan jedhe anaa miti. Jarri daataa saatalaaytii qaban ati maal qabda feesbuuka biyyuu sana sirraata nuti fayyadamutti hin jirtu seeranii. Siigalee jarri daataa dhugaa waan haqaa hedduu qaban saatalaaytii ati quban qabne moobaayila kan akka itti fayyadamtu GPS kanatti kan tajaajilamtu akkasii gochaa jiru mootummaa Ameerikaati. Kana hunda hin qabanii isaan sanirra gabaasanii deemii tooforoon miidiyaalee adda addaa fa'aa dhaggeeffadhaa dubbisaa miidiyaalee wanni jala seenati. Dhugaa malee qabatama malee waan hin dhageenye irraan dubbannu ofii kennaa uumnee hin dubbannu jechuudha. Yakki ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru yakka Tigraay ol malee yakka Tigraay naannoo Tigraayitti raawwatame gadi miti jechuudha. Yakka naannoo Tigraay itti raawwatame viidiyoo argitanii jirtan rashananii uummata nagaa qilatti yeroo darban ilmaan Oromoo halkaniin kun guyyaami halkaniin akka kaameraa waraabuutti hin mallatti qilatti sii darbanii galaanni fuudhee dabaraanii jira jechuudha. Maal ana viidiyoo argaa hin jirtanii? Haadha abbaa ilmi irraa du'e hin kijibanii? Obboleessi wasilli eessumni hin kijibaan sobaa? Kana isiniin jechuu barbaada ammallee Oromoo yoo ka karaa hadiida keessaa bahuu jirtu jiraatte karatti deebi'i. Dammaqi. Saba keetiif sagalee ta'i. Uummata keetiif quuqami. Qaala'insi jireenyaatii fi weerara mootummaatii fi uumamaa walitti qabate kana jalaa bahuudhaaf oobsa sabrii jajjabina iftoomina amanamummaa ejjennoo si barbaachisa jechuudha. Kanaaf dantaa dhuunfaatiif mallaqa waraqaadhaaf jettanii lammii keessan hin jijjiirina. Gaadaafi maaliif ajjeefame? Beetu nuti gaaza kenna uumama rabbi nuu kenne kana Awurooppaa gaaza kenna warqii rabbi isinii kennuu qabaattan daayimandiidhaan bitattan malee waraqaa mallaqa jechuun waraqaa isin asii warshaa keettanii akka takka xarrrra gootanii oomishtan kanaan paapiriidhaan waraqaadhaan peepariidhaan isiniin gurguruu kaayoon kana. Yoo wanni godhachiikee biyyoota arabaa hedduu dabre Awurooppaan ammoo san malee jiraachuu hin dandeettu gaadaafiin dhabamuu qabaa lafa kaa'atanii jechuudha. Gaaza kiyya mallaqaan isinitti gurguruu jedhee mallaqaan waraqaadha. Warshaa oomishaami. Halkan kana biileen oomishtar waraqaa dhaban mallaqni. Waraqaa kanaan never ever isinitti gurguru. Rakkoon Abiyyi ammoo uummata Itoophiyaatii galee jira rakkoo waraqaati. Waraqaa yoo jiraate uummata Itoophiyaa rabbiyyuu akka arrabbiyyoo jedhanitti akka amanuu danda'an hin godha jedha Abiyyi deeme namoonni hedduun immoo itti amananii jiran hedduunis amanuuf jiranii jechuudha.